Harkafuun akka jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii FIB raadiyoo sa'aatii kanaatiin itti himaa oduu wajjin Anaboo Maqaasooti oduu jalqabaatti dabara. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii fi afyaa'ii mana marii bakka bu'oota uummataa duraanii obbo Abbaaduulaa Gammadaa Dooktarii kabajaa Aartist Alii Birraa akka nuti wal hin nyaanne akka nuti walirratti hin duulleef nu dhaamanii darbaniiran jechuudhaan dubbatanii jiru. Borumashii bal'asaa qindeesse. Artist Dr. Ali Birraa nama guddaadha. Nama yeroo hundumaa qalbii dhalootaa keessa jiraatudha kan jedhan obbo Abbaaduulaa Gammadaa. Dr. Ali Birraani akka nuti wal nyaachuu hin qabne, akka nuti wal diiguu hin qabne ergaa nuuf dabarsanii darban jedhan. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii fi afyaa'iin mana marii bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa duraanii obbo Abbaaduulaa Gammadaa sirna gaggeessaa reeffaa Dr. kabajaa Artist Ali Birraa irratti yennaa argamanitti TV'n FIB isaan dubbisee jira. Anis baay'een gadda. Biyyis ni gadditi, uummannis ni gadda. Artist Ali Birraa artii biyya keenyaa keessatti gahee guddaa taphateetii jira. Artist Dr. Ali Birraa nama guddaadha. Nama yeroo hundumaa qalbii dhalootaa keessa jiraatu. Innis baay'een gadda, biyyis ni gadditi. Uummannis ni gadda. Artist Ali Birraa artii biyya keenyaa keessatti gahee olaanaa taphatee jira. Artist Ali Birraa beekamtii dhiyootii fi nama taphatu otoo hin taane dhaloota ijaaruudhaaf fi biyya guddisuudhaaf nama hojjetaa turedha jedhan. Artist Ali Birraa beekamtii dhiyootiif nama taphatu hin turre. Dhaloota ijaaruudhaaf, biyya ijaaruudhaaf, guddisuudhaaf nama hojjechaa turedha. Oromummaa qabsoo uummata Oromoo keessatti gahee olaanaa taphateetii jira. Fakkeenyaaf afran qalloo ijaaruun artii qofaaf hin turre. Uummata Oromoo gara tokkotti fiduu fi kan ijaaramedha. Achi keessattis Dr. Ali Birraa gahee olaanaa taphateetii jira. Oromummaa qabsoo uummata Oromoo keessattis gahee olaanaa taphatee jira. Fakkeenyaaf afran qalloo yoo ijaaramu artii duwwaa hin turre. Uummata Oromootis gara tokkotti fiduudhaaf ijaaruudhaaf tan ture achi keessatti gahee olaanaa taphatee jira. Barachuu qabna jedhee barnootaaf taphatee jira. Ergaan inni barnootaaf dabarse ammas gara fuulduraattis waggaa 50fis haga 100ttis ergaa utuu hin badin jiraatudha jedheen fudhadha jedhan. Nuti haadha tokko keessaa baane jedhee sirbee jira. Ergaa kana inni waggoota 30 dura dabarse. Kanaaf wal nyaachuu akka hin qabne, wal diiguu akka hin qabne ergaan inni dhalootaaf dabarsee baay'ee guddaadha jedhan obbo Abbaaduulaa Gammadaa. Barachuu qabna jedhee barnootaaf taphate. Barnoota jedhee ergaan dabarse kun kaleessas, har'as gara fuulduraa waggaa 50fis, waggaa 100fis ergaa duun badin jiraatu jedhee tafudhadha. Itoophiyaa keessatti daa'imman miiliyoona 4.1 ol ta'an sababa walitti bu'iinsaatti akkasumas sababa hongeetiif manneen barnootaatti ala ta'uu UNICEF beeksisee jira. Udii Musaa Bilnaasaa qindeesseera. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti faandiin atattamaa daa'imman idil addunyaa yookaan ammoo UNICEF dhimma hordoffii damee barnoota Itoophiyaa ilaalchisee gabaasa baaseeti jira. Gabaasa isaa kanaanis UNICEF Itoophiyaa keessatti manneen barnootaa 3,860 takka ta'an sababa walitti bu'iinsa bara barnoota 2022-2023tiin akka hin banamnee fi saniinis ammoo daa'imman miiliyoona 2.89 ta'an akka miidhaman gabaaseeti jira. Kana maleedhas ammoo miidhaa hongeen geessisee jiruun manneen barnootaa 339 cufamuudhaa fi sababa kanaan daa'imman miiliyoona 1.29 ta'an irratti miidhaan ga'uu isaa ibseeti jira. Bara barnoota 2022-2023 kan fulbaana bara 2022 eegaleen galmeen barattoota karoorfamee ture irraa dhibbentaan 45 gabbuu ministeerri barnootaa beeksisee ture kan jee gabaasni UNICEF kan barruun Addis Standard maxxansa isaa kanaan qabatee beekuun kanaanis ammoo sababa waldhabbii hongee fi lolaatiin dhiibbaan hamaan barumsa irratti ga'uu agarsiisa jeeti jira. Ragaa kilaastara barnootaa irratti hundaa'uun walumaa galatti daa'imman miiliyoona 2,977,752 barnoota irraa ala ta'anii jiraachuu isaaniitis kan ifoomse gabaasni barruun Addis Standard qabatee beekuun dabalataanis ammoo daa'imman miiliyoona 1.3 sababa wal fakkaatuun kan miidhaman ta'uudhaafim haa ta'u malee ammoo ammas barnoota isaanii
itti fufanii akka jiran akeekuudhaan daa'imman miliyoona 1.3 ta'an kunniin deeggarsa jiddu seentummaadhaa yeroon kennamuuf yoo baate barnoota haala ta'uu akka danda'an gabaasni barruun Addis Standard UNICEF wabeeffachuun qabatee dhufe kun ni ifoomsa. Akka gabaasni barruu Addis Standard qabatee beekuun himutti yoo ta'e lolaan naannoo Gaambeellaa, Amaaraa, Affaar, saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa akkasumas ammoo naannoo uummata kibba lixa Itoophiyaa, Sidaamaa fi Oromiyaa keessatti barumsa irratti dhiibbaan guddaan gahaa jiraachuu kan addeesse Gaambeellaa keessatti daa'imman 70,000 sababa dhiibbaa lolaatiin mana barumsaa kan hin seenne yoo ta'u manneen barnootaa 125tti siqan manneen barnootaa Gaambeellaa keessatti argaman keessaa 27 kan ta'an sababa dhiibbaa lolaatiin bara barnootaa haaraatti illee osoo hin banamin akka jiru ifoomseeti jira. Barnoonni mirga daa'imman hundaati kan jedhe dhaabbata mootummoota gamtoomanitti faandiin atattamaa daa'imman idil addunyaa yookaan ammoo UNICEF jedhamuun kan beekamu kunis investimentii gaariin lubbuu daa'immanii baraaruudhaa fi rakkoo hiyyummaa, beela, walqixxummaa dhabuu, jeequmsaa fi tasgabbii dhabuu xumuruuf gochuu dandeenyu jeeti jira. Barachuu bira dabree barnoonni galma namoomaa waliigalaa lubbuu baraaruu fi namoota baay'ee saaxilamoo ta'an eeguu kan deeggaru yoo ta'u carraa hegeree tasgabbaa fi itti fufiinsa qabuun dhuunfaanis ta'e hawaasa hunda keessatti nageenyaaf gumaacha godhuun akka danda'amu gabaasa UNICEF kan barruun Addis Standard qabatee beekanirraa hubachuun ni danda'ama. Guyyaan turizimii naannoo Oromiyaatti kabajamaati jira. Guyyaan turizimii addunyaa sadarkaa naannoo Oromiyaatti yeroo 18ffaadhaaf magaalaa Hararitti kabajamaati jira. Guyyichi walta'iinsa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatii fi bulchiinsa godina Harargee Baatiin mata duree yaadama haaraa turizimiif jedhuun kabajamaa jiraachuunis ibsameeti jira. Kabaja guyyaa turizimii kun guyyoota 3 kan ture yogguu ta'u marii paanaalii eebba kitaabaa fi daawwannaan ni kabajamas jedhameeti jira. Sirna kabaja kanarratti Afyaa'in Caffee Oromiyaa Aadde Saada Abdurrahmaanii fi sadarkaa ittaanaa pirezidaantii Oromiyaatti qindeessaan kilaastara hawaasummaa obbo Abdullaakim Muluu dabalatee keessumootiin biroo argamu ragaan waajjira pirezidaantii naannicharraatti argame ni mul'isa. Mana marii bakka bu'oota uummataatti koreen dhaabbii dhimma seeraa fi haqaa yakkaawwan manneen hidhaa fi buufataalee poolisii keessatti raawwatamaa jiran irratti qorannoo gaggeessuuf akka jedhu beeksisee jira. Girmaa Guddisaa Bal'asaa qindeesseera. Buufataaleen poolisii fi manneen hidhaa keessatti yakkoota mirga namummaa raawwataman jedhaman irratti manni maree bakka bu'oota uummataa qorannoo eegaluuf akka jiru maddi oduu riippoortar gabaaseeti jira. Mana maree bakka bu'oota uummataatti koreen dhaabbii dhimma seeraa fi haqa manneen hidhaa fi buufataalee poolisii keessatti ilaaleen akkasumas odeeffannoo hidhamtoota irraa naqaqqabee jira jedhee fi buufataalee poolisii magaalaa Finfinnee yakkoota mirga namummaa raawwataman irratti qorannoo eegaluu fi garee qorannoo gaggeessan qindeessuun hojii kan eegalu ta'uu himeeti jira. Mana maree bakka bu'oota uummataatti koreen dhaabbii dhimma seeraa fi haqa manneen hidhaa fi buufataalee poolisii keessatti ilaaleen akkasumas odeeffannoo hidhamtoota irraa naqaqqabee jira jedhee fi buufataalee poolisii magaalaa Finfinneetti yakkoota mirga namummaa raawwataman irratti qorannoo eegaluu fi garee qorannoo gaggeessan qindeessuun hojii kan eegalu ta'uu himameeti jira. Koreen dhaabbiin kun onkololeessa 26 bara 2015 bajeta bara 2015 fi akkaataa raawwii ji'a 3 fi raawwii kan ministeera haqaa fi dhaabbileetti waamtoota irratti gamaggama taasisee jira. Haala qabiinsa mirga namummaa irratti manneen hidhaa Qilinxoo, Direedawaa, Baatuu yookiin Zuwaay fi kanneen biroo keessatti hidhamtoota hedduu irratti haleellaa mirga namummaa raawwatamaa jiraachuu miseensonni koree dhaabbii dhimma seeraa fi haqaa daawwannaa taasisaniin hidhamtoota irraa dhageenye jirra jechuun himaniiti jiru. Magaalaa Finfinnee keessatti namoonni yakkaan shakkamuun gara mana hidhaa yookiin buufata poolisiitti geeffaman yeroo gabaabaa keessatti murtoo argachaa kan jirre yeroo dheeraaf buufataalee poolisii keessatti dararamaa jiraachuu fi komiin hedduun dhiyaachaa jiraachuu walitti qabduun koree dhaabbii dhimma seeraa fi haqaa Aadde Itsagannat Mangistuu hubachiisanii jiru jechuun barruun riippoortar gabaaseeti jira. Kanaan dura komii guddaa mana hidhaa Maakalaawii irraa dhagaa turre kan jedhan Aadde Itsagannat ammatti ammoo komii hedduu buufataalee poolisii magaalaa Finfinnee irraa dhagaa jirra jechuun himaniiti jiru. Miseensonni koree kanaa kan ta'e obbo Masfin Irkabee akka himanitti Itoophiyaan dhimma mirga dhala namaa irratti seerota idil addunyaa hedduu raggaasistee jirti. Haa ta'u malee yakkoota mirga dhala namaa sarban raawwatamaa jiraachuus himaniiti jiru. Dabalataanis deetaan ministeera
haqaa kan ta'an obbo Fiqaaduu Tsaggaa akka himanitti komiin yoo jiraate sirriitti ni ilaalla komii dhufee kanas adda ni baafanna jedhanii jiru. Haa ta'u malee haleellaan qaamni irratti raawwatame jira kan jedhuuf hin raawwatamne hin jedhu garuu hanga ammaatti nuuf gabaafame hin jiru waan lafa jiru ammoo deebisnee kan ilaallu ta'a jechuu isaanii barruun riippoortar gabaasee jira. Haasni Oromoo biyya Jarman magaalaa Baarlin jiraatu boqachuu Artist Alii Birraatiin gadda isaanitti dhagame ibsataniitu jiru. Artist Alii Birraam umurii isaa guutuu haqaa fi mirga uummata Oromootiif nama kutannoon qabsaa'aa tures jedhaniitu jiru. Hawaasni kun guddina aadaatii fi afaan Oromoo keessatti gahee Alii Birraam olaanaa ta'uu yaadachiisuudhaan bara 1990 keessa waltajjiiwwan Baarlin dhufuun nu bohaarsuun eenyummaa keenya akka boonuu nu kakkaasaa nama ture jechuudhaanis leellisaniitu jiru. Aliin qaamaan nu waliin jiraachuu baatullee hojiin isaa baraayyuu hin moofne labatatti kan darbu jechuudhaan hawaasni Oromoo Baarlin ibseetu jira. Maatii isaatii fi uummata Oromootiif jajjabina hawwinee jirras jedham hawaasichi. Waliigaltee nageenya taasifame Afrikaanotiin rakkoo isaanii ofiin furachuudhaaf akka danda'an kan mul'isuudha jedhameetu jira. Waliigaltee nageenya mootummaa fi TPLF irraa gahan Afrikaanotiin waliin yoo dhaabbatan rakkoo ofii isaaniitiin furachuudhaan humna akka qaban kan mul'isu ta'uu waldaan gamtaa hawaasaa Itoophiyaanota Afrikaa kibbaa beeksiseetu jira. Waldichi walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaa ture karaa nagaatiin akka furamu tattaaffii gochaa turu tajaajiltoota Itoophiyaa gabaaseetu jira. Rakkoon Afrikaanotaan ni furama jechuun rakkoon Itoophiyaa mudates karaa gamtaa Afrikaatiin akka furamuuf qabsaa tureera jechuudhaan seera. Waliigalteen mootummaa fi TPLF karaa gamtaa Afrikaatiin taasisan kan isaan gammachiise ta'uu eeruudhaan waliigaltichi Afrikaanotiin tokkummaa fi dhugaadhaan yoo waliin dhaabbatan waan hundumaa injifachuu akka danda'an kan mul'isuudhaas jiraniitu jiru. Hojiirra oolmaa waliigaltichaatiif deeggarsa barbaachisaa kan taasisaniif ta'uu waldichi beeksiseera jechuun tajaajiltoota Itoophiyaa gabaaseetu jira. Biyyootni guddatan waadaa jijjiirama qilleensaa ittisuudhaaf galan doolaara biiliyoona 100 akka kafalan Chaayinaan gaafatteetu jirti. Biyyoonni guddatan waadaa jijjiirama qilleensaa ittisuudhaaf galan doolaara biiliyoona 100 akka kafalan Chaayinaan waamicha taasisteetu jirti. Yaa'in dhaabbata mootummoota gamtoomanii jijjiirama qilleensaa ilaalchisuudhaan Egypt Sharm al-Sheikhitti geggeeffamaa jiru irratti haasaa kan taasisan Chaayinaatti bakka bu'aan jijjiirama haala qilleensaa baramaa Zizing akka beeksisanitti biyyootiin dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaa baramaa ittisuudhaaf waadaa galan akka guutan gaafataniitu jiru. Addunyaan yeroo ammaa dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaa baramaa rakkoo hedduu keessatti kufteetti kan jedhan bakka bu'aan kun keessumaayyuu dhiyeessii midhaan nyaataatii fi humni ibsaa nu mudachaatii jiru furuudhaaf tokkummaa fi wal gargaaruun ala malli biraan jiru jechuudhaanis dubbataniitu jiru. Rakkoo kana furuudhaaf hundi keenya gahee adda addaa qabnaas kan jiran yogguu ta'u biyyootiin guddatan waliigaltee Paaris guutumaan guututti hojiirra akka oolchanis gaafataniitu jiru. Piroojeektiiwwan dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaa hojiirra oolchuudhaaf gahee olaanaa qaban maallaqaa waadaa galame doolaara biiliyoona 100 yeroo gabaabaatti akka kafalanis gaafataniitu jiru. Televiziyoonii FIB irraa oduun sa'aatii kanaaf qabanne kana fakkaatu. Qophiileen kennaaf namoota fufuu yeroo gaarii qabaadhaa. Nagaatti.